Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko. Ameen. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo deebinee dhufnee jirra. Amma mooyyuu obboleettii keenya tokko qabannee dhufnee jirra. Ayyaantuu Nagoo jedhamu. Jisii bara 2014tti walumaa galatti gaaffii keenya gabaabsinee gaaffii tokko qofas gaafannaa. Jalqaba irratti eeyyamamuu taatee yaada nuuf kennuuf eeyyamuu keetiif guddaa si galateeffadha. Gaaffiin keenya saayiin guyyaarraa deemsa hafuuraa lammaffaa gaggeessaa jirra akka saayitti sagantaa hafuuraa mana abbootiitti jechuudha. Kanaan wal qabate tokkoffaa irratti gaaffiin jiru maaltu yaa'ii kana yookiin immoo deemsa kana akka qopheessitaniif akka koreejiisitti maaltu isin kakaasedha. Akka barreessituu kutaa koreejiisii ta'uu beekamutti wal qabate maaltu isin kakaase deemsi kun akka qopheeffamuu fi lammata immoo itti aansee maaltu sitti dhaga'ama deemsa kana booda hangana hin ta'a jettee yaadde deemoo aga eedee ol ta'e moo aga eedee jettee see jirtu gabaabsitee deemsa. Carraa kana waan keessaniif galatooma. Akka koreejiisitti wanta kana akka qopheessinuuf kan nu kakaase tokkoffaan imala irratti akkuma beeknu saa'iidhaan yeroo baay'ee kanaan duras hin baratamne imalli hafuuraa kun jechuudha. Tokkoffaa akka jiisittis otoo danda'ame ijoolleen yeroo boodarra deemnu wanti akka yaadannutti kaawwachuu dandeenyu maalidha jennee faayilii keenya iyyuu otoo duubattee dirqama addaarasha keessatti kan ta'u qofa osoo hin ta'in akkasitti tokkoffaa ijoollee wajjin tokkummaa ni agarsiisa. Amma argiteetta yoo ta'e ijoollee wajjin bakka garaagaraatti baay'ee waliin beeknu wal barreessillee akkatti uumamaa jiru argaa jirta jaalala akkuma ilaalaa jirtan jechuudha. Tokkoffaa tokkummaa keenya jaalala keenya ni cimsa. Lammaffaan immoo nutis immoo eebbadha kan irraa argannu dhufnee asitti amma argiteetta yoo ta'e duratti akkatti isaanis abbooliin keenya nu eebbisaa turan akkas godhameen beeku. Tajaajilli deemsi akkasii yeroo qophaa'u gadaamiiwwan gurguddaa bakka beekamaadha malee bakka akkasii namni yaaddatee beeku illee hin jiru jedhanii tokkoffaa mana amantaa baadiyyaatti namni hin jiru nutis dhufnee otoo eebba irraa arganne isaaniifis immoo akkuma barattoota sanbataallee baay'een qaban argiteetta yoo ta'e kanaafuu akkasumatti illee faaruu dhiyeessuun isaaniif illee ammam keessa isaanii akka gammachiisuu danda'u irraa hubanneera. Kanaafuu mana amantaa naannoo baadiyyaa jiran kan otoo danda'ame waggaatti lama sadii isaa ta'u kana booda otoo itti fufee kanadha kan kakkaase tokkummaa keenya cibsuudha. Lammaffaan immoo nutis addaan ba'uuf fidha kan jirru warri jiisii. Kanaafuu yaadannoo dhumaati jenneetu akka yaadannootti kan kaawwannedha jechuudha. Kanadha inni guddaan. Maaltu inni gaaffiin kee lammaffaan maal ture? Maaltu sitti dhagahame kan jedhu dhuguma jechuudhaaf ani dhufeen wanta akkasii nan arga jedhee yaadne kanan yaadeen olittidha wanti hundumtuu kan ta'e jechuudha. Even ammallee yeroo duratti seenu nannee edaa manni amantaa baadiyyaa jiran akkas naman qabani kan jedhu jechuudha. Yeroo seenan ijama isaaniitii fuula isaaniileetu argite akkatti sassataan nu ilaalaa turan jechuudha. Ana isaanuma irraallee rifleekshinii akkasii argachuun keessa keenya amma akka tuqee hundi keenya iyyuu ni hubanne. Asitti faaruu waliin akkasitti dhiyeessineetu konkolaataa keessatti akkasitti faarfachaa dhufnee asitti faarfachuun keenya galata galchinee fi waaqa keenya wanta yaadneetiin olidha. Jechuun jecha hin qabu dhugaa ammallee akkamiin dhumni sagantaa kanaa akkam taa'isa kan jedhu sasteensa ta'an jira ammallee. Kanaafuu waaqaaf haa galatu waan hundumaa nuti waan xiqqoodha kan yaadne garuu kan yaadneen olittidha. Fiidbaakii ijoollee irraas jiru wanta baay'ee nama gammachiisudha. Kanaafuu cimina amma jalqabadha siin jedhe jechuun kun marsaa lammaffaadha. Inda'uun miseensa amanaatiin imalli kun taasifamuusaa gara fuulduraatiif immoo wanti kun barataa dhibbaan lakkaa'amu akka nuuf fiduu danda'u gara fuulduraatiif warreen hafaniif kanaaf baay'ee barbaachisaadha. Kaka'umsa guddaadha. Walumaa galatti galanni waaqaaf haa ta'u waan hundatu kan yaadneetiin olidha jechuudha. Fuulduratti maal yaaddu? Waa'ee maatii Akkasii amma baata gibbii erga baate godhumoo akkamitti tajaajilu yaaddee jirta? Jechuun amma akkamitti tajaajilu yaaddeef kan jedhu noormaalii jechuun amma waaqatu beeka waan hundumayyuu bakka turtii keenyas bakka nu ga'uu danda'u keessatti beeka waan ta'eef haala naannoo irratti hundooftu jechuun amma noormaalii parsanaalii amantiidhaan cimuudhaaf wanta gochuu qabdu. Kana booda bara dargaggummaa kan jedhamus amma kan irra jirrudha. Kanaafuu asiitii baan irra jennee laafoo otoo hin ta'in jireenyuma mataa keenyaallee haala kamiin gaggeessuu akka qabnu amma naa danda'ame bakka hin jirutti
waan akkasii keessatti hirmaannee dandeettii qabnuun jechuun tajaajiluu qofa osoo hin ta'in iyyuu warra tajaajilaniif dhaggeeffataa ta'uun tajaajila guddaadha. Maaliif inni barsiisu jiraatee dhaggeeffataan yoo jiraachuu baate tajaajilli sun guutuun ta'u miti. Kanaafuu mee isa amma akkas jedheen ispeesifik godheetti yaadne garuu bakka deemu hundumatti iyyuu waaqa koo wajjin innis akkana faana ta'uu abdii guddaan qaba. Yaa hundeeffama irratti immoo yeroo dhufne yoo rabbi jedhe gaaffii kanaaf deebii argatta ta'a. Galatama. Waaqni yaa kennu yaada nuuf kennitanii guddaa galatama. Isinis galatama. Maatii Waaqayyoo deebinee dhufnee jirra. Waan dhaggeeffachaa nu daawwachaa jirtaniif guddaa isin galateeffanna. Amma immoo abbaa keenya bara 2013 akkasumas immoo kutaa barumsaa 2014 GC komitee waliigalaa itti gaafatamaa GC komitee bara 2014 abbaa keenya Barsaa Biraanuu qabannee dhiyaannee jirra. Egaa jalqaba irratti abbaa keenya yommuu taatanii yaada nuuf kennuudhaaf yommuu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Gaaffii deebinaa dhiyeessuu keessan immoo isinis waan na ayyamtaniif waan na filattaniif galatama. Eshi gara gaaffii keenyatti deebina. Gaaffiin keenya inni jalqaba tokkoffaa GC komiteen akka bara kanaatti deemsa fuula kan akka saayitti iyyuu isa yeroo jalqabaatti kan qophaa'aa jiru bara kana akka GC komiteetti wanta akka qopheessitee wanti isin kakaase maaltu jira? Egaa deemsa wanni nama kakaasu akka deemsa kana dhufnuudhaaf yommuu deemsa kana qopheessuun maaltu nu kakaasa yeroo darbe marsaa tokkoffaa deemsa gara Yirgaalemitti qopheessinee jirra. Sana irratti immoo iyyuu barakata guddaa eebba guddaa waan irraa arganneef eebbi kun immoo yeroo hundumatti daddabalee mana keenya galuu qaba. Eebbi kun daddabalee nurra buluu qaba waan jedhu keessi keenya kaka'e akkasuma miseensonni eebba sana irratti hin hirmaanne deemsa irratti hin hirmaanne immoo deemsi dabalataa nuuf qophaa'u jedhanii yaada dhiyeessanii nutis immoo kana gammachuudhaan fudhannee egaa qulqulluun Daawit gara mana kiristaanaa yookaan gara mana Waaqayyoo ni deemna yoo jedhan ani baay'een gammadee akkuma jedhu kun immoo waliin gara mana Waaqayyoo deemuu waan ta'eef eebba argachuuf waan ta'eef dhiifama argachuuf waan ta'eef sugaa argachuuf waan ta'eef kun immoo waanumaan akka hin gammanne wanni nama taasisu hin jiru waan ta'eef kanaaf gammachuudhaan laphee guutuudhaan kun akka qophaa'uudhaaf laphee guutuun fudhannee nutis immoo hanga ayyama Waaqayyootti kakaasnee kun ayyama Waaqayyootiin har'a geenya as geenya jira jechuudha. Gaaffiin itti aanu maaltu sinitti dhagahame gabaabaa? Egaa hanga guyyaa kaleessaatti namoonni baay'een waan galmaa hin turree fi maallaqallee kaffalaa waliin turreef tarii namni nu jala hanqatinaa xiqqaannee deemnaa kan jedhu nu addisaa ture. Har'a garuu wayita konkolaataa guunnee faarfataatii galateeffataatii gammadaatii wayita dhufnee asis kunoo mana kiristaanaa akkasii bareeda akkasii mana kiristaanaa gaaddisa akkasii lalisa akkasii abboota keenya asitti gaafa argannu gammachuun dachaadhaan onnee keenya keessa guutee jira jechuudha. Eeshi galatoomaa abbaa keenya gaaffii xumuraa isin akka keessaniif egaa barsiisaadhaasi. Kanaan wal qabatee iddoowwan kanas argatanii jirtu. Iddoon immoo kanaa gadillee ta'an iddoo baay'een hin jiru bara kana immoo jiisidha. Eebbi gadhiistanii baatu. Iddoowwan akkanaa kana tarii si mudachuu illee danda'a. Immoo alaala irratti illee haasadhaan illee wanta garaagaraatti illee dhaga'uu dandeessa. Wanta akkana kallattii kana akkamiin tajaajiluudhaaf yaada akkamii qabu? Iddoo akkanaa kana. Kun hundumtuu macaafni namni akkaatuma kennaa isaa kennameetiin mana Waaqayyoo keessaa tajaajilu waan jedhuuf mana kiristaanaa akkasitti itti dhiyaannee bakka jiru hundumattuu iddoo hundumattuu mana kiristaanaa tokko waan taateef mana kiristaanaa keenya immoo yeroo hundumatti waan nuuf danda'amuuf waan Waaqayyo kennaa Waaqayyo nuuf kenneetiin tajaajiluudhaaf hayyamamuudha laphee guutuudhaan tajaajilaa. Sanaaf immoo hayyama Waaqayyoo qofa kennaa Waaqayyoo qofaadha kan nu barbaachisu gargaarsa Waaqayyoo qofa kadhannaa qofa kan nu barbaachisu waan ta'eef bakka jirutti waan qabnuutiin waan dandeenyutti tajaajiluudhaaf lapheen keenya guutuudha banaadha. Baay'ee guddaa galatoomaa abbaa keenya xumura irratti ergaan sin ijoollee isaa itti dabalatee bara kumooyyuu saayii jirtuuf ergaan dabalatee jiraatu. Akka sa'aatii kana iddoo kana dhufuun keenya baay'ee nu gammachiisee nutti tolee jira. Ijoolleen isaa yeroo hundumaa tokko ta'anii tokkummaadha waliin ta'anii deemsa akkasii deemsa jaalala qabu deemsa tokkummaa qabu deemsa barakata qabu akkasii yoo deeman namatti tola. Kanaaf itti fufuu qaba. Ani bara kana bahuu qofiyyuu baay'ee of komachaa jira. Itti fufee ammas ijoollee keessumaa haarawaa galanfaa wajjinitiin guzoo akkasii deemsa akkasii osoo qopheessinee wajjin deemne boruma bara wajjin deemnetii natti tola. Kanaaf jabaachuu qaba jajjabaadhaa warri deemsa kana itti wanti itti makamne kana boodallee itti makamuu qabdan. Eebbi kun isin darbuu hin qabu jaalalli kun isin darbuu hin qabu jechuu barbaada. Namni
kan san qabatee namoonni baay'een akka qabatee yaa'aa jira. Kamtu bishaadha kamtu madaadha addan baafanne argite afaanuma qofa ta'eef addan baafanne nama fakkeenyaaf addan baafannee beekuu dhabuu danda'a beekuu danda'a osoo hin beekne keessaa bahee dhuunfama kiyyaa keessaa bahee lixaa jira. Kabiraan beeknaaf fakkeenyaaf inni yoo hafe booda isa qabannee tufa. Akkasa nama baraatti sobaa fuudhaa deemaa garuu manni amantaa keenya ammoo nama tokko dhugaa jireenya nama waaqayyo sinaa kennu sinamma dabarsitanii naannoo kan jiru isaa dabarsitanii asiin geessanii jirtu dhaloota kana ga'ee jira dhaloonni fuulduratti fudhatu mooyyuu jiraachuu qaba jechuudha manni amantaatu manni kiristaanaatu sirni manni kiristaanaa baddu manni hundeen ishii dhaaban ishii hundi ishii kiristoos irratti kan hundeeffamu inni fannoo irratti dhiiga isaatiin foon isaatiin kan hundeessu jechuudha mana kana isaan hundeeftu waan ta'eef manni amantaa kun badu beekama garuu isin immoo dhaloota kana ga'ee jira dhaloota kana erga ga'ee booda akkamittiin fuulduratti dabarsina jettanii isin amma gargaarsa illee qabdu jettanii wanti baay'een akkasiin ulfaatu nutti himtanii jirtu kana qabatee isin immoo fuuldurattis maaliin dabarsitanii dhaloota kennuuf yaadaa jirtu akkamitti yaadaa jirtu yaadni keessan maalidha kan jedhu. Nu dhaloota dabarsuudhaaf fakkeenyaaf nama na boodaatitti dabarsuudhaaf namni duubaadhutti dabarsuudhaaf hamma danda'ame ani hamma ofii beeku hamma ofii danda'u beetakiristaanii keessaa ba'uun barbaadu ani jechuudha. Kabiraan immoo durarraa akkasitti afaana deemee natti ture. Garuu immoo kana jechuuf barataan mana barumsaa yoo seene maal ta'uu qaba? Barsiisaa argatuu qabaadha. Mazammiraanii argatuu qabaadha. Fakkeenyaaf ati mazammiraanii tokko waan beektuu taate dhiibiin atuu nama biraa nama fakkeenyaaf nama musliimaa qabdee as fiduu dandeenya. Sirraa bakkaa dhufaa sitti maxxanee sitti wajjin deemee maal ta'a kati keessa fudhatuu danda'a. Nama akkanaa kana hin qabu. Waaqessi naa kenna. Samii gara abbaa keenya dhufa. Amma maatti waan xiqqoo baay'ee dhumtanii iddan fakkaata. Hunduu garuu baadhee jirti. Ifamallee naa godhaati. Kiristaanii shantamii tokko dhaaba. Sagal shantamii tokko. Yoo dhaabamu abbootiin keenya dhufanii gara waaqaa deemanii kunuunsa rakkabaniidha. Dhuguma akkuma mucaan jiru gariin xeexeetaa uumaansaa haimanotiin adda adda ta'eera amma biyya keenya kana gadarii kana. Maatu nu amma gara na 20 geenyu nu amma du'ee jira gara 85 ga'eera. Anu ta'eera. Sanin immoo ijoollee keenya gariin illee qeexee gariin amma nu amma nama sadii afur dhageenyu kan immoo galata waaqaa. Qeexee waa lamaan tokko haftee malee garuu mashina hin jiru Gariin maaliin ijoolleen isaan hojjetu. nageenya akkuma jettu hawaasa guyyaarra turu bargaara. Faatiin akkuma gaafa waggaa jaajaa dhufanii akkuma asii dhufanii gargaarnee nageenya hin dhufan. Maqaa isaanii jirraa malee waaqa waliin isaanii jirraa namni hin jiru. Kanuma isinillee rabbis naa kennu ulfaadhaa gorraa qabu kan gargaartan godhaa. Waaqessi naa kenna ishee. Abbaa keenya gaafa tokkotti isin dabala. Guddaadha. Gaafa tokkotti isin dabala. Ishee amma maatti dhaloota baay'ee akka argitan abdii qaba. Waaqayyo waan keessanillee argitan jedhee yaada. Isti isin amma maatti maatii keessan keessa namni beektu amantaa biraa fudhatee jira. Mana kana Hin jiru. Nu rakkisan aan tokko haadha manaa biyya mana hin jiru. Maal kun aan hin jiru. Ijoolleen keessan Kunuunsa mishinii taate. Qabuu ishinii taate. Diddees. Nu diddee mishinii taate. Nullee maal rakkuun. Azawai sababii isin diddeen maali dhabeeta garuu barnoota hin qabu. Barnoota hin qabu. Barnoota hin qabu. Barnoota asiin qaban. Barnoota mootaa kana barnoota mana amantaa kana hin qabu. Dhibbaan dhibbatti hin qabu. Kun amma asiin qaban. Ijoolleen tennaan yeroo isaan akkasaan qaban. Hedduma sanuu innuma namni baay'atee jiru keessatti dirriibidha jiru sanuu nu faana nuftu ijoollee. Odoo dhufte maa jedhani amire darbaaba namsaa seeraadhaan as fidaa bitaan itti urgaa'u. Waan abbaan jedhu akka abbaan jedhamu. Amma akka jedhu kana kan gajjedeen beeknetu jira. Kan gajjedee sagalee seenuu jiru. Saniif ijoolleen namne ijoolleen ni jiru. Amma xiyyamuun isii kiristaana. Cittee gara finceen cittee finceen walaa waayii taate. Kanaaf gara nun gortine galgalan gortine yoo nun gorsa godhachuu.
asitti illee waamani gorsan gaafa waama sanuu dhuftu waan irraa jiraaru irrumaa dhoowwa abbo irrumaa dhoowwa kanaaf fatanaa nu gaafattanii isintu beekaa kanaaf ammoo bishaa jirra namoonni kana waan guddaa nu godha. Nama sadii hin jirra namni sadiin kunniin garuu wal qabatee jiru. Nama sadii Wani tokko rakkoo hin qabu nageenya makiina shantu dhufaa makiina jatu shantu dhufa jaatu kan Baay'ee gaariidha. taphannee bona tarri dhiisi amlee kun asitti dhugatan kan baamu makiina gama gataatu Waaqayyo isin haa kennu waan baay'ee nu kaastanii jirtu. Amma immoo iddoo biraatti wantoota garaagaraa dhagaa jirra sa'aatii kanatti tarii dhaga'uu dandeessu isinillee bataskaanni dubbachaa jira maal jechaa jiru wantoonni garaagaraa haasa'amaa jira. Simbira immoo tarii xiqqeenya kana keessan kana ilaalanii dhibban garaagaraa akkamii hin jira. rakkoon jiru nu bira deemee rakkoon keessa bee rakkoo qabna keessa kanamma keessa dhufaatu adeemti inni dhufti nama bultii tumaan bultii ji'a bultii inni deemti keessi nurra abaabuu diti. kan inni jedhe kan isin jettani katabati gaafatti kana dhugaa dubbatuu fi musliimni naannoo kana yookaan beektonni naannoo kana beekta kiristaanii kanatti namni argamu maaliif hoo jette isaaninis waliigalteedhaan rigdee wal qabnee nus ka musliimaatii akka gisee musliima ayyaana isaanii akkuma isaanii kabajanitti kabajan isaanis gaafa keenyaaf taabonni bahu isaan tunu eega jechuun warreen bulan jechuudha. Hidhatanii hidhannaa caasaa gandaatii wajjin dhufanii wajjin bulanii wajjin eeganii bakka isaatti haga beekta kiristaanii taabonni bootaa ofiitti deemutti nu biraan dhugaa dubbatu. Tariitii immoo al tokko minaalbaat hin beekamu gara fagootii namni balageen akkuma bishaan akka jiru baadaan jiraachuu danda'a fagoo dhufuu danda'a. Wajjin eenna malee kophaa illee baasnee jirra. Baay'ee dhugaa dubbatuuf zabanyaan qabu. Poolisii bichaanuu nama shan nama jaha nama torba ta'a. Zabanyaan qabu beekta kiristaanii gargaaru. Gin ollaa naannoo kanaatti musliima baay'ata musliima kanatu eega. Mana jira. Gaafeetti na gaafatteef kan. Isin irraa kennu waan baay'ee das nama jedhu jechuun iddoo garaagaraatti iddoo akkatti bataskaanni baay'ee ciiqamtee rakkattee maal jettee bataskaan ishiin fooni dhiigni waaqayyo dhiigni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti kennamu kun gaafa guban waan baay'ee nama gaddisiisu iddoon immoo iyyuu akkatti kan jaalala waliin jiraatanis baay'ee waan namatti tolu dhugaa jechuun kiristaana jechuun nuti kan barbaannu dhugallee eenyu olis miti eenyus gadi miti miti kiristaani Kiristoos kiristaana jedhamee jirra. Kiristoosis kan nu barsiise kanuma nu barsiisee deemee jechuudha gaafa dhufu. Kanaafuu kiristaanummaa keessatti immoo waliigalteen baay'ee barbaachisa jechuudha. Bifa kanaan waliigalteen kan akkatti waliin ta'anii jiraachuun keessatti dhugumatti isinis kiristaana jechuun ifaadha. Addunyaa keessatti ashaboodha jedhamee miti kiristaana jechuun ashaboodha. Ashaboon waan tokko maal godha? Waan waxii ashaboo malee mi'aawu miti garuu ashaboon gaafa itti dabalamu mi'aawu miti hin mi'aa jechuudha. Nullee addunyaa kana keessatti akkasii bakkeen nuti dhabamne hin ta'u hin bareedu dhugaa dubbachuudha bakkuun fi ilaala hin bareedu roobu magaarirree roobu waaqayyoon innaa wanta isa waan ta'eef baay'ee gaariidha akkanumatti wajjin waaqayyoo waliigaltee keessatti ni yaajimsu isinillee immoo nu jabaadha ijoollee keessan immoo ijoollee keessa sirriitti gorfadha ijoollee keessan har'a seen tarii umuriidhanis deemaa jirtu gara waaqayyoo deemuusin jedhamu ta'eef ijoollee keessatti immoo dabalatanii yoo kenne manni kiristaanaa kun kophaa dhiyaatu jechuudha. Kanaafuu ijoollee keessatti sirriitti gorsaa'ee nus kinoo akkanuma warreessan gargaaru kana keessa waliin ta'anii manni kiristaanaa kana qabaa jiraadha isin jechuu barbaadaa yaada isin iddoo isaa galatamaa baay'ee isin galateeffannaa nu barbaada. Wanti isin dhaaban hamma ta'e adda ammaa fakkeenyaaf bakka taabota baheera jedhaara nama naannawaa jechuudha. Hagana turre hin beeku. Ji'a tokko keessa torbaan keessa 15 keessatti osoo dhuftanii nu naannooftanii namni beeku oduu dhufee asin nu naanna'ee hawwii guddaa qabnaadha. Hadaraa isinirra kaa'adha jechuudha. Hadaraa isinirra kaa'adha. Maaliif hagana nama kanaatiin baay'atanii dhuftanii as mooraa mana amantaa mana keessa dhuftanii dhaabbattanii nama haganaa dhugaa isin jira.
sammuun nama fakkeenya sammuun amma sa'aatii kana jechuudha. Hin gammadee gammachuu addaa qaba. Maaliif irraan kan ka'e namnummaa tan mana baay'atee as keessa dhaabbatudha. Kan wanti isin dhaaman 15 yookaan ji'atti nun dagatinaaf. Waaqayyo isin gargaaru nun dagatinaaf. Maaliif nama mana amantaa keessa jirtanii manni achitti namni baay'een jiraachuu danda'a. Walirra jiraachuu dandeettanii kaan achuman nu qooddanii sunis kenna waan ta'eef kun oduu akka namni godhatu ji'atti nu dhufee bareeda. Baay'atee ji'atti ji'a lamatti. Kana nu gootan baay'ee waan guddaa nu godha. Waaqayyoon waa dandeessu jenna waa maraaf nan qabu humni waaqayyo to'anne akka fedhaafii waaqayyo to'anne ta'anii abdii godhan. Guddoon keenya kun abbootiin keenya akkasitti beeta kiristaana keessa yoo jiraatan dasnu jedhanus isaan ilaalla waan ta'eef ija keenya isin waan ta'eef isinillee nu jajjabaadha akkasitti. Nuunis nu gorsa ilmoo balleessin yoonni keessa nu gorsa nuun lola sirriitti ishee nuun lola guddoon keenya nuun lola nutti dheekkamaati nu gorsa. Kottaa hin deemne garama kana nu kootuu hin deemne tun ta'u kottaa turaamaan hin oolu inni naa deemtee tumaanii jechuudha. Ammoo amaana binnaa maqaan hin nama kasa. Beeta kiristaana kana kan isin ga'e Misaala bataatti sanbataan dhufaa asuma lafa ijoolleen oola gara biroo wujjiru. mana jireenya keenya jalalamee waan ta'eef keessayyuu beeku. Akka isa galateeffannuuf afaan keenya galataaf kan bane Sillaaseef galanni foqubaan ol teessoo isaa irratti haa ta'u.